Buleeyyiinki assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Isiniin jechaa jirtu viidiyoo kana dhageeffadhaami. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jirtu isiniin jechaa obboleeyyan kiyyaa annagaa alhamdulillah. Har'amee waan isinitti agarsiisaa warri hin beekne jechuudha. Warri beektan silaayyuu beektanii. Gaafii ijoollee yeroo darbe na gaafataniif deebii ta'a jedheetanii yaada. Innis maali? Madaamin tiyyaa suuqii na geessituu yeroo galtutti suuqii siin geessu naan jettee garuu ani meeshaa waan ta'e bitachuu barbaada. Warri jettan jirtanii yeroo baay'ee ijoolleen keenya baay'ina wanni nu barbaannu kaa uffata maatii bituu ofii bitachuu obboleeyyanii bituu kana jechuudha. Innis maaseetan ijoolleen keenya jechuudha. Warri kana rakkattaniitiniin sababa isin geessuu diddeef ijoollee habashaarraa gatii widdiidhaan warri bittan jechuudha. Uffata jarri she'een irraa fidanii gatii widdiin tirfii dachaa 2-3 naggaadeen garuu tirfii marraa argachuuf garuu isaan immoo tirfii 2-3 warri fidanii gurguran jechuudha. Garuu dirqamaan isinitti isaan irraa bittan jechuudha. Waan uffata 2-3 bittan uffata tokkoon bittan jechuudha. Har'amee isinitti agarsiisa jechuudha. Application she'een irra hin seentan jechuudha. Uffatuma jarri gurguru sammee warri sababa kanaaf naggaadis mataa gaggaragalchitan carqii ana jajjadhe dhiiste kan biraa naaf fidee warri jettan carqii mamma jarri gurguru kan akkam gootan yoo barbaadan isuma san iskiriinshot gootanii kama jarri agarsiisu san fiddanii she'een irratti waagaa isaa laaltan jechuudha. Innis gubbaa kana mataa kaameraa sanitti hiixan fakkeenyaaf carqii kan argitanii akkanatti fidaa jechuudha. Amma qamisiin kun isa kami yoo jettan as keessa gasseentanii kunoo argitanii isa kana jechuudha. Qamisiin kun amma kan manaa baase isuma kana isinii baase jechuudha. Waan barbaadan waan namarra agartan sa'an fakkeenyaaf kan iskiriinshot godhee akkanumatti argitanii iskiriinshot eega godhee booda maal godhaa duubatti deebi'ee as kunoo gaalaarii keessa argitanii gaalaarii keessa reef iskiriinshot godhe san kunoo ammas isuma naaf fidee jechuudha. Uffata jararratti agartan yookaan kan jarri ol baasaa gurguraa gatiin taane isinitti himaa gatii isin waddachiisa yookaan uffata jijjiiraa isin yoo fidan iskiriinshot gootanii akkanatti gatii isaa laaltanii na baasamu nan baasu jettanii akkasitti bitachuu dandeessan jechuudha. Ammas fakkeenyaaf ammas shinshini kaasee caammaa kaayeetiin jira. Amma immoo fakkeenyaaf caammatan fakkeenyaaf kinoo laala na baasee jira jechuudha. Isii kana jechuudha argitanii isii kana jechuudha caammaan sun. Kanaaf akkanatti waagaa isaa wajjin caammaa kam akka ta'e deebitaniitiin gana haga she'een irra laalaa akka jarri agarsiisu walitti isin fakkaateetiin booda immoo gaafa jarri fidee garagara yoo isin harkaan akka ta'u ta'e bifa kana fayyadamuu dandeessanii isiniin jedha saayizii keessanii akkasii kanaaf itti fayyadamuu isiniin jedha. Akkuma argitan jechuudha obboleeyyan kiyyaa akkuma dhageeffattan viidiyoo kana maaliif isin hojjedhiseetanii ijoolleen baay'een keessa rakkoo keessa dhuftanii koomintii jalatti booyaa jirtan jechuudha. Wallaahi dhugaadhaan nama warri mana badaa jirtan birrima keessaniin ka bitattan kan madaamin keessan kan isin hin geessine hedduutu jira jechuudha. Akkuma maallaqa ofiitiin isin bittu miqqanyummaarraa akka ka'e jechuudha. Innaa kanaaf nuti immoo gaafa biyya namaatii gara biyya keenyaa gallu waa hedduu hawwina jechuudha. Wanni nu hawwinu kumaatama jechuudha. Garuu immoo sababa kanatiif ijoolleen keenya sababa nama isin geesse suuqii bitattan dhabaaf sababa garagaraatiif waan hawwitan tokko argachuuf hawwitanii kan dhabdan jechuudha. Sababa kanaaf gatii widdiitiin dachaa 2-3 dabalaa ijoollee habashaa irraa karaa waatsaappiitiin tiktookii irraa barattanii kan sababa saniif hedduu nyaattamtanii yookaan uffata isin jettanii dhiisanii kan biraa isinii fidan jechuudha. Deebitanii uffanni sun yoo isinitti dhiphate caammaan tokko isin dhiphate wallaahi waan ija kiyyaan argame jechuudha. Micattii tokko ollaa kana yeroo ajajattu natti hin himne erga ajajjii kaatee ijoollee keenyarra ajajatti jechuudha. Erga ajajjii kaatee
isin kan jirtu Abu Dhabiidha. Asiin sibira naa haa dhufu naan jette. Lokeeshinii kiyya ergeef. Asiin na bira dhufeef caammaa fi jaakeetti ajajatte. Caammaan itti ta'uu dide. Garuu saayizii mesii ajajatte ta'e itti ta'uu dide. Saayiziin isaa xabbaabeedha. Achiin naa deebisaa jennaan ka gaafa duraa lubbuu rakkoon qabu jedhanii afaan gaariin afaan daa'ima godhanis keessummeessan gaafa rakkoo wayii argame mucattii sun narraa deebisi yookaan uffata ittiin jijjiiradha siin jennaan sanuma deebisuu fi didanii yoo sii deebiif yookaan direevarii ganaa dachaa 2 kafalta jedhanii ishee rakkoon qabu hin kafala jette. Naa deebisaa jennaan deebisuu diddee gaafa kaan bilookii isii gooti jechuudha. Wallaahi bilookii isii gooti jechuudha. Sababa kanaaf ijoolleen keenya takka uffata isin ajajattan dhiisanii uffata biraa isin fidan. Amma ijoolleen baay'een uffata uffatame fa'a ka jalli isaa kun lafarra harkifame ka jalaan nyaatame fa'a ka waan garagaraatiin uffata adii fa'a yoo ta'e uffata xurii hin dandeenye waan garagaraatiin kan tuttuqame fa'a naa fidanii amma kana addis immoo moofa jedhee uffadha warri jettan ni yeroo baay'ee dubbattan ni arga jechuudha. Sini gadee obboleeyyan kiyya. Isaanis kan fidan she'een irraa hin fidan. Baay'een uffata she'een irraa fidan jechuudha. Gatii dabalanii isin gurguran. Sababa kanaafin ani viidiyoo kana isin hojjedha jechuudha. Isin immoo sirriitti laayik godhaa. Akka dubara viidiyoo kana sirriitti laayik gochuu qabdan. Innaa maas seetanii uffatuma jarri agarsiisan kana hin agartanii uffatuma jarri agarsiisan kana baay'inaan fiiltarii waan fayyadamaniif jechuudha. Kalariin uffataa yeroo isaanirra ilaaltan yeroo si agarsiisaniif yeroo si bira dhufu garagara. Uffannaan ajajame kanaa miti jettee yeroo miira keessa galtu jira jechuudha. Kanuma amannaa jechuudha. Kanuma amannaa uffata jarri agarsiisu kasitti toloo ta'e kasitti bareedoo ta'e yeroo jarri mastaawoqiyaa hojjetan kana jechuudha agarsiisan kana isuma san iskiriinshoot gooteet gara she'een fidda jechuudha. Kama jarara agarte san iskiriinshoot gootee gara she'een yoo fidde isuma san sii baasa jechuudha. Kalarri isaallee she'een irratti adda baafatta waagaa isaas achirra adda baafatta jechuudha. Waagaan jarri sitti himuuf ka she'een gurguruun meeqa akka ta'e laalteet gaafa san immoo filannoon kee she'een ta'a jechuudha tummaanu. Namni bilaashatti gatii baasuu birrii baasuu hin jiraare hin jiru. Kanaaf garuu naggaadeen tokko jechuudha kan nagaduuf kan hojjetuuf waa irraa argachuuf beekamaadha sirriidha. Ani sar'a yoo naggaadee ta'e waa irraa argachuuf kan nagadu. Waan beekame garuu immoo hin baay'ate bakka tokko jechuudha. Hin baay'ate hundumti keessanuu hin beektan baay'ee baay'ate jechuudha. Kun immoo miidhaadha jechuudha. Abbaa bitatu saniif baay'ee miidhaa qaba jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenyaa akkana nagoote naggaadeen tun ebaluun tun akkana nagoote jettanii mataas gaggaragalchitanii gabayaa naggaadees cufuu osoo hin taane namaanis walitti bu'uu osoo hin taane isin karaa gabaabaan karaa salphaan bifa kanaan garas deemtanii bitachuu dandeessan ajajachuu dandeessan jechuudha. Warri immoo ajajachuu akkamitti ajajannaa ajajachuu hin dandeenye warri jettan yeroo biraan viidiyoo isin hojjedha jechuudha akkaataa itti ajajattan. Innaa kanaaf ijoolleen keenyaa warri madaamin geessanis suuqii isin geessuu diddee rakkattan she'een irraa bitadhaan isinin jedha. She'een jechuun birrii haga 149 birrii 150 jechuudha. Uffata yoo kabiddu ta'e uffata garagaraa barbaaddes bitadhuati. Gatiin kee onnati baasiin kee hagas yoo ta'eetiin hin jedhe direevarii firii sii dhufa jechuudha. Onnati kafaltu tokko hin jiru. Firii sii dhufa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenyaa jararraa immoo akkasittuu dachaa 2-3 guddisitti gurguranii sanuyyuu direevarii ofii keetii mataa keetii birrii 25 kafalteeti. Kasii ergan ijoolleen keenya. Kanaaf gaafa san filannoon kee she'een ta'a. Asiinis madaamii keetiinis wanni nageessitti isiinis wal caqaccaytuuf yookaan osoo waan bitatiin hundatti galtuuf hin jiru. Kanaaf ijoolleen keenya akkasitti bifa kanaan fayyadamaan isin jedha. Kanaaf isin hojjedhe viidiyoo keenya ijoolleen baay'een keessan nageessuu diddee birrima kiyyaaniin ammallee ijoollee keenyarraa biteetiin carqii jalaa nyaatanii ka uffatame ka uffatanii bakka sargiitiin dhaqan ka nyaan waxiiwwanni garagaraatiin balleesseetiin jedhinaa fidanii. Gaafa kanuun naa jijjiiru bilookii naguute warri jettanii jirtan kanuma mannaa isin karaan isin baasu kanatti fayyadamaan isin jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa akkasii yoo isinitti tole sirriitti laayik godhaa wal biraan gaan isin jedha. Kana fakkaata. Ashee itti fayyadama.
isinuu akka itti fayyadamtan